karakkoon ummataatuun akka saaxilamtu taasisu kaleen sodaanne har'aas hin sodaannu jechuudha. Abbaan fadhe ijoolleen badhaadhina wajjin deeggaraa turre wajji qabsaa'aa turre abbaa fadhe garee fadhe deeggaruu ni danda'a. Gareen hin jirtu. Ka jira ka ummata saamuu jiru hattuu saaxiluu fi ka hattuun saaxilinaa jettu idduudha jirti dubbiin. Namni gizee hattuun saaxilamtu haa saaxilamee qoratamuu jechuurra walii galuu qaba. Haa qoratamuu namni kun saaxilamee haa qoratamuu irra walii galuu qaba tana namni. Lakkii akkamitti hattuu saaxiltaan hin taatu. Xabaqaa hattuu ta'uun hin taatu jechuudha. Tana eega qalbii qabanne wanni amma saaxiluu deemu tun ta kutaa tokkoffaa tun hundi kutaan lammeeffaatis ni jiraata inshaallah kutaan sadeeffaatis ni jiraata. Qalbiidhaan ummanni keenya qaamni mootummaadhaa qaamni federaalaa kan quuqama sabaatii fi laalaa sabaa qabu hundinuu hadheeffatee waan kana irra qabsoofne mataa jallate sirreessuu danda'uu qabnaa jechuudha. Saamicha ummata keenya qoqoru jiru ummata irraa dhaabuu qabnaa jechuudha. Ajjeechaa ummata irra deemu jirtu ummata irraa dhaabuu qabna. Ummanni Oromoodha ka Oromiyaa guutuu keessa jiru mootummaa muumicha ministeeraa Dr. Abiyyiin hoogganamtu fi paartii badhaadhinaa dhibbaa dhibbatti filatee jira. Gidiraa irra ga'u jirtu obsaa. Hammeenya jireenyaa obsaa. Saamicha irra gaggeeffamu obsaa. Roorroo irra deemu jirtu obsaa. Xiiqiidhaan obboleessa isaanii ilma isaanii hoggansa isaanii jala dhaabbatanii jalatti hiriiranii diina muumicha keenyaa biyya teenyaa ummata keenyaa gumaa baasuu irratti lubbuu hanga lubbuutti ta qaban irraan qusanne ta horan irraan qusanne tammaas dhalanii dhalchan irraan qusanne jechuun ilmoo badhaasteeti haati eebbistee raayyaaf ergaa jirti. Haqa isaanii nu jiraa jechuudha. Dhugaa isaanii nu jiraa jechuudha. Cubbuu isaanii irra deemtu, shira isaanii irra deemu, malaamaltummaa isaanii irra deemtu, hattummaa isaanii irra deemtu, asii achi obsinee wanni bira darruuf, obsinee wanni irra hunnuuf hin jirtu jechuudha. Ummanninis ni beeka, nutis ni beekna, abbaanaatu jiruusif beekaa jechuudha. Tanaaf ummanni keenya tokkummaa isaa jabeeffachaa roorroo galte tana gamtaan mancaasuun dirqamaa jechuudha. Nuti barree jirra, halloo qocaa baasnee jirra. Qabsoo dabarte hunda keessatti hiriyyaa hedduudhaan ka wal dhabne, shariikan wal jaalannu hedduun ka wal dhabne, qabsoo sabaatiif waan itti amanneef badhaadhinatti amanne, badhaadhina hundagalaa hundaaf, badhaadhina waloo hundaaf ja'utti amanne, paartitti amanne, gufuu waan kanaa hunda wal dhabuunii miti aarsaarra kafaluudhaaf if boodan deebinee jechuun madu. Tanaaf jireenya qananii biyya alaa dhiisnee, maatii keenya dhiisnee, as dhufnee, diina maallaqa waliif guuree nu jeesuu barbaadu dura dhaabbannee, ummata keenya barsiifannee, ummata keenya hubachiisnee, ummata keenya daandii garsiisnee, ka aarsaa kafalleef, wareegama kafalleef, wal sossobuufi miti. Jijjiiramni dhugaa dhufee, jijjiirama dhugaa saniin ummanni keenya gadadoo keessaa bahee jiruu araraafamatti jirurraa hafuura akka fudhatu taasisuuf, akka ummanni keenya roorroo irra turteerraa boqonnaa fudhatuuf,
akka ummanni keenya carraaqatee jiraatee jiruun isaa fooyyooytuuf akka ummanni keenya hattuu biraatiin irra deebi'amee qoqaramee saamamee afanfaajjee gidiraa arkuufi miti jechuu ka qabsoofne. Tanaaf wanni dhugaa tana saaxiluudhaaf kutannee itti kaane jechuu. Amma abbichuun muumichi ministeeraa keenya kabajamoon injifannoodhaan galee jira. Injifannoon galteetun ammoo yoo naannoo Oromiyaadhaa mataarraa ilaa gadiitti sirreessuu baatte rakkoon tun rakkoo biraan dhalu teessii jechuudha. Rakkoon ka jirtu hoggansa keessa. Warra godinaatii fi warra aanaadhaa kana tuttuquun baay'isisu. Rakkoon ka jirtu achi. Akkamitti akka achi jiraatte ammaas saaxilaan irra gaggeessinu irratti ka hubannu ta'a jechuudha. Simintoon biyya tanatti oomishamtu gareen dargaggeessaa qeerroon qarreen daandii irra dhadhaabbatu ka qabsoon tun injifannoon akka dhumtu taasise waldaan itti ijaaramee jiruu fi jireenya isaa akka jijjiirratu haalli mijaa'ee fi karaan isaan ittiin liqaa harkatan isaanii mijaa'ee simintoo fuudhanii raabsuudhaan jireenya isaanii akka jijjiirratan hogganaan taasisuu osoo qabu maatii isaa firoottan isaa raabsitoota simintoo tokkoffaa Itoophiyaa irraa godhuudhaan hattummaadhaan raajiin jirre nu garsiisanii jiranii jechuudha. Raajiin jirre guutumaa guututti simintoo bakka baaturraa abbaatti ta'uudhaan maallaqatti fuudhuun baankii irraa simintoo tana raabsuudhaan jireenya ummataatii fi qeerroodhaa fi qarreedhaa jireenya dargaggootaa hujii naggaadotaa hujii daldaltootaa keessa lixuudhaan hujii hoggansaa moggatti dhiisanii seera cabsuudhaan if jaalatummaadhaan bololummaadhaan garee irra ijaaranii maatii fi keessa ijaaranii guutuu guututti ittiin naggadamaa bahee jechuudha. Maal qaba osoo dargaggoota irra ijaaranii? Maal qaba osoo hawwan irra ijaaranii? Maal qaba osoo naggaadoota naggadachuu jiru irra ijaaranii akka jireenyi uummata keenyaa jijjiiramu taasisanii? Hoggansi bar jiruu fi jijjiiruu fi miqa hogganaa ta'u. Hogganee uummata fi gadadoo fi beela dheebuu fi rakkoo dhabaa fi hanqina keessaa baasuu fi jireenya uummataa jijjiiruuf qabsoo goone malee jireenya garee jireenya dhuunfaa jireenya hoggansaa biliyeenera godhuu fi miti ka qabsoofne. No saniif hin qabsoofne. Osoo dargaggeessi meeqa hojii dhabaan dirreerra karaarra deemuu waldaa wal ijaaruun osoo danda'amu osoo naggaadoonni simintoo fudhatanii naggaduu barbaadan dhorkamanii taa'anii telefoonaan gareef kannaa maatii fi keessa naqanii simintoo raabsuudhaan tokkoffaa baanii jiranii jechuudha. Hattummaadha tun. Aantummaadhaa miti. Aantummaadhaa miti. Hoggansarraa waan eeggamaatii miti. Qaanyiidha. Takka. Lammeeffa. Dhimma jimaa. Akkuma yaadattan. Gaafa Jawaar Mohaammed jimaa raammis keessa harkasaa naqate. Asirra baheetiin laayiviidhaan jimaa raammis keessa harka kee baafadhuu jechaanii ture jechuudha. Naggadachuu feetaa siyaasaa dhaabii naggadadhu.
جواري ونينجي تسني ألامو سياستي فنأتمك أبو فيدمتي جمارا مس كيسا هركن قلشتين جنة هركسا جمارا مس كيسا أكباسوف أسرتي ساتلات الرئيشو إيغا سن ساتلون سريتات هوغن سموتم ما خيسا الركتنا مقاساني توكو توكو نيسني خنوتا هوغن سموتم ما خيسا هاتي أورمودا خجما قطابات أبان أورمودا خجما قطابه أمني خينيا جما ساخنا قدسوف قدراتي أركابه أصوني في جما خنا مولدان جاراني أكا إسان بيالات إرغتاني دولاران غرغران قدون دندهمو سري تبادو أسيت أكا إسان سيران والده غرغراتين جارماني جما أبان قطته والدهان جارتاني هوميش ساني إفيف دلالة تقودو دامت إفيف بكا سلا غرغران ورا سومالي ساني وجي ولي غلاني جيساني دولار شانيتي ساتو خدانيتي ساتو خداشانيتي ساتو غتيتي ولي غلانيتي دولاران غرغرتاني غلي سلا موتوماف غلو قبدو تاكسي موتوماف غلچني هانكينا دكتور ابي دولاران ارغاجرو خنا جلا تم سوفين دندامتو أمتا خين أرلي بكا جنرال كوارتر بواني بكا سورة دا بواني بكا أبديلي دا بواني ورّا جماعتين جماع قطة جماع مغالا دي سومالي آسف تيجو آتي ألغي سون دندي سجاني خايسان ألغت اللي دقاني سومالوتا ولا سواني أرغتن هند هركاف أتني أكايسان تيارانا إنرغن ندورغني أكا چتن قوبان ندورغني إفي فمو نما مكانسا تادسا جام خم مغالا دي ردوا خيسا جرات خنازي مسفيني وجين دلقابه خن جونتا دا وجين ورموكو قرابه خن مالك جونتا دا سوسوسم بيكم خن قبينيا جونتا تي فابريكالي غرغرا بكبوئي أكا خسات توجه تجر بكبو فتني جماع أمتا أكا إسات دقه إني على غرغر أكا سورة دقه سوران على غرغر تاسي سورات أرلي أمتا خين بلسما أركن جنو خانا خيست ولا بما أركن جنو خانا خيست حق أنوبه جنو خانا خيست لغانو باتي جنو تانا خيست جماع أمتا خينياتين هوغنسي تادسا بكبوفته إفي دوبرا مغارجا دوبتاء أكا ورّي جمادا ورّي أوداي خشريف خالد خغارة ملتا خبديسا خاررغيلتا خبيئيسو خكون بولچا بكا جمان جيرو خندر را جمان إساويرم ملي غرابيرات تنقل داندي چوفاني لاينا غرغرم خيلو خمشن تمجيس حال كنيرا دولار مليون ميكان غرغرو دان ساميچا سينادتي دغامن بين رورو اوبوليس رانغاون تان امتا خينيا رانغا جراني يچو هوبدو اسي والما توكوفا akuma nama mootummaa keessa hoggansateetti hanqina doolaaraa kan muummichi ministeeraa keenya akka biyyaatti isa qunnamu jiru doolaarri akka isaan ganne black marketiin akka alaa achiin karaa isaan barbaadanin Duubaayin Ameerikaadhaan
ilma maarreetiin achiin bahee akkaanii fi maallaqni maatiidhaan alatti qabamu taasisuudhaan jimaan asitti maallaqa Itoophiyaatiin bitamee ka doolaarri ol hin deebine yoo deebisanii hanga xiqqaa deebisanii hijibaan jechuun waraqaa sobaatiin akka doolaarri kun alatti hafu taasisuudhaan saamicha hongan qabne kan wayyaaneen addan ta'in dhimma jimaa irratti ummata keenya godhaa ka jiru hoggansaa jechuudha mataadha. Lukkuu qabdu kan nu jirtii bara haatii jimaadhaa maal isin goote? Re'ee qabu isinii kan nu jiraa bara abbaan jimaadhaa maal isin godhe? Maal nu godhe? Yoo deeggarsaa nurraan qutanne akka mootummaatti yoo nu tumsuudhaa akka paartiin nurraan qusanne yoo nu filachuudhaan nun dinne ummataan dhaadachaa ummata saamuun cubbuu oliiti. Taambiraat Laayinee zamana mallas jiruutu amma ta'u jiraa jechuudha. Warra qabsoo hadhooytuun isaan hin injifatin maallaqni jimaa isaan injifatee jira jechuudha. Jaallan keenya ka qabsoon hadhooytuun wajjin qabsaawaa turre isaan hin injifatin maallaqni simintoo isaan injifatee jira jechuudha. Maallaqni jimaa isaan injifatee jira. Saamichi jimaa isaan injifatee jira. Arraa wadaay garaabaa jimaa qofaatu jira. Daldallechi gaggeeffama dubartii meeqaatu dalagaa hin qabne dargaggeessa meeqaatu dalagaa hin qabne waldaan jaaranii isaan kun ergachuun taani namaa miti. Jijjiiramni haa dhufu jenne ka dhuunfaatii miti bar ka sabaati ka ummataati. Akkamitti afaan ummataarraa fudhatee namni hoggansa aan ummata kanaan bulcha jau kalee abdiilee bakka buufatanii wayyaaneen nu saamaa turte ummata keenya saamaa turte qabeenya ummata keenyaa saamaa baate. Suuraan almaazii wajji jaartii mallasii wajjin azeebii wajjin akka feete qabeenya keenya saamaa baate jimaa saamaa baate. Ummanni bar muumichi ministeeraa Dooktar Abiy jimaa harkaa fi harka gurguradhaa malee liqiinuun gurgurinaa ja'amee ummanni kun jimaa guddisee itti akaafee gurguraan gee muree fidee tolchee liqii kannee deebi'aa bar. Gaafa barbaadam jimaan keen gurguramne jaaniin ficaa bitatee gala, gaaza bitatee gala, sukkaratti bitatee gala. Hogguu barbaadan niiraan teen dhufne jaaniin irraa hirrisan, irraa hatan. Yoo ummata kanaaf qabsaa'uu waan eenyuuf qabsoofne? Akka ummanni kun saamamuuf hin qabsoofne nuti. Akka ummanni kun haqasaa harkatee qabeenya rabbii isaa kanneerraa jiruu isaa jijjiirratee jiraatu taasisuuf qabsoofne. Osoo abbaan fadhe naggadachuudhaaf jimaa mirga qaba. Abbaan fadhe rakkoo miti sana. Hoggansa taatee immoo attummaa jimaatii fi naggada jimaa keessa seenuu hin dandeessu. Laayisansii baafattee jimuma naggaduu dandeessa karaa harkannaan san mirga keeti. Ammoo osoo haati jimaa ooruu jimaa qabdu ka jimaa gurguru jirtu diree xuriidhaan deemtu miila faanta deemtu jiruun araraaftee jirtu akkamit garaan isin danda'ee maallaqa irraa nama bakka buufattanii ifii doolaara alatti hambiftanii achiin Duubaa hin geessattanii saamicha ija baase saamicha daangaa dabre akka isaan naggadachuu hin dandeenye akka isaan geeffachuu hin dandeenye dhoowwitanii suuraan kalee wayyaanee wajjin jaartii Mallas Zeenaawiitii wajjin
abdii ilee wajjin jeneraal kwartarii wajjin ummata keenya ummata oromoo hajimaa naggatatu saamaa baate ammaas akka saamtu taasistanii gaafa nuti dhorkine suuraa dhiisaan tuqinaanuun jettanii akkatti maallaqa fudhattanii eenyuun isini bilbilamtee eenyu bilbilee suuraa jimat deebistanii achi keessaas nama naqattanii ummata keenya quncaasaa maallaqa irraa guuraa qabeenya isaatiin arrallee akkuma wayyaanee daranitti hoggu nyaattan nuti qaama hoggansaa taanee maaliif callifna maaf usna haa yeroontu yeroo miti jennee obsaa turre bara qabsootti ifaajeetti ifaajneetu nu harkaa daba jennee obsaa turre haqaa muumichi ministeeraa kana roorroon itti heddummaatti dabala taanu qooy tanani ubobsanna ni bulchanna jenneeti callisaa turre qiyaasa dabartee jechuumma tun qaanyiidha jechuun heeraa cabe seeraa cabe amanamummaa cabe hoggansummaa cabe adeemsaa cabe hattummaa dagaage aantummaa tubbate ummata akka diinaan laaltanii saamicha hongan qabne kaayattanii saamtanii saamsisaa hogguyaatan garaa ittiin callifnee usnee ittiin isin laalluun qabnu jechuudha. Hajimaa cabsu faantaan deemaa hajimaa fuudhee biyya ollaa geessu wanni fooqii ijaarratuuf hin jirtu jechuudha. Malaammaltummaa keessa jira. Nama if dura buuftanii keessa naqattanii maatii keessa neexanii ummata afaan fajjeessitanii waldee garagaraa naggadaafillee waldee jaaramee naggaduufillee carraa harkate kaachittillee nama wajji naggadatu harkate karaarraa baastanii kiiloo inni harkate harkaa saamtanii fuutanii taaddasa kannitanii taaddasa haasee masfiin kalee wajji naggadu jirtu kasilaa heeraa fi seeraan amma gaafatamuu qabu ka qabeenya ummataa saamee saamicha isaanii ummata wayyaanee juuntaa bakka bu'ee ammallee doolaara alabbaasu jiru baqachiisu jiru maallaqa heeraan qabdanii heeraa fi seeraan gaafattanii qabeenya saamame ka ummataa ka godhuu osoo isinirra jiru isa bakka buufattanii isa keessaan ummata gidiraa agarsiisaa jirtanii jechuudha. Akkamiin callifna daangaa dabartee jechuudha. Kana ummanni ifiif booyee nutti himachuu jira. Nu dubbadhaa jeen nu himachaa jira jechuudha. Qorannee ragaalee barbaachisaa ta'e hunda harkaa qabna. Kanarratti wanni if dhaammoonnu takka hin jirtu jechuudha. Ihee chaanaalli tuubboon jimaadhaa chaanaalli tuubboon simintoodhaa kan gidiraa ummata keenya garsiisaa saamisaa jiru. Oromoon naggadachaa jirtu. Oromoon kuulii taatee jirti ooruusii irratti. Abbaan jimaadhaa kuulii ta'ee jimaa dalagee namaa dhiyeessu jira. Ifii magaala dhiyeeffachuutti hin jiru. Ifii ala dhiyeeffachuutti hin jiru. Akka inni saniin dhiyeeffanne hagodhe isin maaliif doolaaraaf namicha bakka buufattanii jechuudha. Tana osoo garuu akkamittiin ummata keenya callisna. Jiruu qananii dhiisnee wanni dhufneef bar qishnaafi miti. Jiruu qananii dhiisnee wanni dhufneef bar taphaafi miti. Jiruu qananii dhiisnee wanni dhufneef ummata keenya waan dhabe tabiyya ambaabbarre tarkachuun isaan maltu ta isaaf haqataate ta isaaf malte ta qoodasaa taate heeraa fi seeraan guuttatee ittiin badhaadhina dhugaasan dhandhamee mootummaa isaatii fi jireenya isaa cinaa mootummaa isaa cinaa dhaabbachaa jiruu isaa akka irraa jijjiiramtu malee hoggansa jijjiiruufi miti.
jiru hoggansaa jijjiiruufi miti. Ta'uu jechuun kun ta'u inuman ta'uu jechuun chaanaalli ijaarame kun faca'ee diigamuu danda'uu qabaa jechuudha. Faca'ee diigamuu danda'uu qaba. Gara biraatiin lamaan himee beeka wanti dheertuudha. Konistiraakshina fudha. Konistiraakshini mana barnootaa ijaaru, kan dildila ijaaru, kan waajjiraalee ijaaru, kan irrigeeshinaaf ijaaramu, bakka bishaan keessa ba'u, kan maagada keessa ba'u ijaaramu, kan hospitaalli itti ijaaramu, kan manni barnootaa itti ijaaramu, konistiraakshini wanni kun hundi itti hojjetamu garee hooggansaa garaagaraatiin ijaaramtee abbootii qabeenyaa if dura buustee ifi duuba abbaatti godhattee kan ijaaramaa jiru. Ijoolleen injiinarii dinqiidhaan eebbifamte yoo hayyama baafatte yoo waldaan ijaaramte irrigeeshinii argachuu hin dandeessu. Yookiin maallaqa qabdu jaanii tapha ala baasan. Yookiin ati ganaa fireeshiidha jaanii tapha ala baasan. Ijoolleen tun wanni qabsooftee bar jiruu fi jireenyi irraa jijjiiramuufi. Ilmaan Oromoo kan injiinarummaan qara'e barate waldaa wal ijaartanii hoggansa jechuun nama Oromoodhaa kan injiinaringiin barate kan beekumsa mana barnootaa ijaaruu qabu. Mana hakimaa ijaaruu qabu. Dildila ijaaruu qabu. Garee wal ijaartanii baankii misoomarraa liqii karaatti harkatu mijjeessitanii fi aanumaa fi godinaa fi naannoo isaan jiraatanitti akka dorgomanii isaan harkatan yoo taasiftan hojii dhabee meeqarraa meeqa irristan. Hojii dhablummaa meeqarraa meeqa irristan. Hoggansa jechuun kanaami. Hogganuudhaami. Ifi immoo abbaa qabeenyaa ka konistirakshinaa tolfattanii duubatti fi seentanii maatii keessa naqattanii araddaas aanaas godinaas naannoo irrattis wahuma carataadhaan calbaasiin bahu hunda uxuggootanii fuutanii maalinaa jiraatu manni. Hattummaan konistiraakshina maaliif konistiraakshini dhimma simintootiin wal qabata. Konistiraakshinoota mana barnoota ifa boruu ijaarame kun hundinuu raabsaan sibiilaa, raabsaan simintoo, raabsaan waa hundaa eessa akka ta'e eenyu akka ta'e hin beeknu nuti. Hin beeknu. Jireenya Oromoodhaa hammeessuu irratti malaamaltummaadhaan if duroomsuu irratti hojii dhablummaa babal'isuu irratti ummataaf naasuu dhabuunaan saamicha honga hin qabne ummata irra gaggeessaa jirtanii jechuudha. Kan konistiraakshinaatiis kanumaa jechuudha. Maallaqni amma deemee inumaa biliyeena meeqa ga'ee jira jechuudha. Kaampaanii biliyeena 5 bitamtanii beeynaa jechuudha. Biliyeena 5 warshaalee adda addaa akka bitame ni beeynaa jechuudha. Eenyuuf akka bitame eenyu akka bite. Kanaafi miqa qabsoom. Tanaaf ummata keenyaaf anaannannee dhaabaa waan kana. Abbaa waan kana godhuu qabu gahee itti gaafatamummaa argachuu qabaa. Malaamaltummaan shirtummaan warra aantummaa sabaa qaban xulug godhanii dhiibanii warra dubbanne ka waa takka keessan seenne jaarratanii caasaa hattummaa akkaataa itti ammallee ummata keenya gidiraadhaan if dura saamuudhaaf itti qophooftan hunda takka takkaan beeynaa jechuudha.
tasuma tana walittin dhiisnu ittis wareegama barbaachisu kafallaa jechuudha. Ha qabsooyneefitu haqa kana. Ha aarsaa kafalleetiifu haqa kana. Arrasoo gidda naggaadeen naggadachuu dadhabde isinii fuudhe. Arra sibiila naqachuu dadhabde naggaadeen isinii fuudhe. Arra zeetaa sukkara naggadachuu dadhabde naggaad isinii fuudhe. Wahuma naggaadeen naggatu khasaaraa meeqa arra ga'u jira naggaadota. Namni nu gizee nu arke bar dingata nutti booya. Aboo rabbuma sodaadhaati nyaadhamne eenyu isin nyaata. Aboo achuma keessa ni beekamaa jechuudha. Haqa ummataa ija qabdanii dhugaa ummataa dho'isitanii ummataaf qabsoofne jecha ummata hogganna jecha kana ummata irra gizee raawwatan qaanyiidha jechuudha. An du'aan irra filadha malee abadan callisee taa'ee ilaaluu hin danda'u jechuudha. Abadan na laaleessa. Kaniin qabsaa'ee fi dhugaa kana. Kaniin ejjennootiyaa murannootiyaa si kutannootiyatun. Tanaaf paarlaamaas gizee seenne sholkoo eegabbu leebocha alluu kajanneefis. Maan kamaan gaata masaaxiroo yesarraan doones laminaaf jechuudha. Eenyutu eenyu wajjin maallaqni neetwoorkiin akkamitti deemaa maqaa beeynuuf sodaa malee muumicha ministeeraa dura teenyee sholkoo eegabbu leebocha alluu jennee wanni dubbanneefis tanaaf jechuudha. Sodaan qabnu jechuu tanarratti. Haa ummanni keenya jiruunsaa isaa jijjiiramtu. Haa Oromiyaa badhaatuu taatu. Haa ummanni aragalfatu. Janneeti. Ummanni badhaadhina filatee jira. Badhaadhinni keenya itti qabsoofne. Ifaajee keenya aarsatti kafalle. Abbaa fadhe badhaadhina xureessuu ittiin dhiisnu jechuudha. Dubbiin tun deemtee badhaadhinni akka jibbamu taasisti. Dubbiin tun deemtee ummanni booda badhaadhina irratti akka kaka'uu taasisti. Dubbiin tun deemtee booda fincila fiddi. Dubbiin tun deemtee amanamummaa fi jaalatamummaa muumicha keenya qabu sharafti. Muumichi ministeeraa keenya waan kana keessaa harka tokkollee qabu qulqulluudha harkisaa. Qulqulluu. Achi juuntaa hojii falma. Asiin shanee balleessuuf falma. Achi Ameerikaa hojii falma. Achi Abbaay Giddibii falma. Achi Ijiptii hojii falma. Achi Suudaaniin falma. Isa yaa'ii keessa shoorar keessanii isaan asii attummaa sharafa attummaa laal. Afuufi attummaa. Inni sammuunsaa nagayaa fi tasgabbii Itoophiyaan harkatti akkan facaan. Itoophiyaan abbaan fadhe akkan injifanne. Itoophiyaa abbaan fadhe akkaaniif hin tuffanne. Eenyuuf hin ergamnu jee qabsoo garagaraa hanga Ameerikaa wajjinitti itti jira. Rabbiin nuu kanne isa nama dhugaa irraa waan jarritti jiru tan takka irraa quban qabu. Duraan baannaa beeke amma qubani qaba. Duraan irraa quban qabu. Duraan amma immoo yaa'u ni dhagaa. Israa'os. Isa immoo wanni ni ani isin garsiisuu fadhe. Isa saniin afaan faanjeessaniiti. Ifi immoo asii. Boombaa simintoo, boombaa jimaa, boombaa maallaqa konistirakshinaa itti dhaabanii. Naggaadee simintoo naggaddu tabaa'ala godhanii. Naggaadee jimaa naggaddu tabaa'ala godhanii. Joollee barattee laayisansii baafattee. Konistirakshinaan ifi maatiif illee gargaartu. Tabaa'ala godhanii carata ala godhanii ifumaaf waa hunda xab godhanii ija haaddotanii nyaara haaddatanii iqjaanii ta'anii yaa'an jechuudha. Isaanii attummaa irraa anaannatu gizee laalte fi wanni isaan itti jiran gizee laalte si baareessitii jechuudha. Amanuuf si dhiba. Qorannee finneeti. Ka dubbachuun akkanuma lafaa kaaneeti miti ka dubbachuun jiru. Tanaafuu gidiraan uummata keenya irra deemu jirtu tun abbaan itti gaafatame
furmaanni ummataaf dhufuu qaba. Furmaanni qeerroo fi qarreef dhufuu qaba. Furmaanni daldaltoota jimaatiif dhufuu qaba. Furmaanni daldaltoota simintootiif dhufuu qaba. Furmaanni daldaltoota sukkaraatiif dhufuu qaba. Furmaanni daldaltoota soogiddaatiif dhufuu qaba. Furmaanni daldaltoota sibiilaatiif dhufuu qaba. Furmaanni daldaltoota hundaaf barattoota hundaaf dhufuu qaba jechuudha. Dhufuu qaba. Saaniif hadheeffannee wanni irra qabsaa'u jirru jechuudha. Haqa ummataati. Roorroo ummataati. Akkamiin garaan si usa. Dhugaa osoo nama akkuma reefu jee rakkoo nama tokkorraa hin qabnu. Wal kabajna, wal jaalanna, wal dubbisna, ulfina walii qabna. Rakkoo dhuunfaatii miti takka hin jirtu rakkoon dhuunfaa. Rakkoo saamichaati. Rakkoo hattummaati. Harabaafachuu qaba uummanni keenya. Dhaabbachuu qabdi hattummaan. Ni dhaabna dhaabbachuu qabdi jee kadhaadachaa ture maas muumicha ministeeraa keenyaatti daandii san irra jirra. Hasaasuun hin taatu jechuudha. Uummanni nu himachuu jira. Gara biraatiin Afreeffa nageenya naannoo Oromiyaa. Nageenyi naannoo Oromiyaadha guyyarraan guyyatti hammaataa deemaa akka jiru hundi keessan ni beektan. Gaafa nuti Awaash kanaa gad qat goonee qabne shaneen takka ganda keessa deemuu dhiisi karaarra deemuu dhiisi bakka takka keessatti qat goonee qabnee turre jechuudha. Akkatti qabamuu beeku maqaa beeknuuf. Akkatti hojjetamuu qabu maqaa beeknuuf. Ummata keenya ni beekna. Gorfannee ka adabamuu qabu adabannee ka hidhamuu qabu hidhannee ka tarkaanfiirra fudhachuu barbaachisu fudhannee guututti godinoota keenya Awaashii gad shaneen keessa hullitti jettee akkan deemne hiinee ta'anii turre jechuudha. Shaneen lixa Wallaggaa qofatti ummata keenya ajjeesuudhaan araraasuun hoggantoota ajjeesuun caasaa ajjeesuun ummata Oromoo ajjeesuun gidiraa agarsiisaa turte. Akkamiin deemaa dhuftee hanga Amboo jala dheeyxee raajiidhaa jechuudha. Hanga kaambii banattee leenji'uudha. Hin dhagayamu. Quban qabanii maaf callisan. Amma inumaa kunoo godinoota hunda keessa deemaa jirti jechuudha. Babal'attee nageenya ummataa booroysitee hoggansi nageenya ummataa kabachiisuu hin dandeenye. Hoggansi diina ummata ajjeesu qe'ee ummataa keessaa hambisuu hin dandeenye. Hoggansi tikaa fi nageenya ummataadhaa faana bu'ee hordofee mirkaneessuu hin dandeenye. Rakkoodhaa jechuudha. Soo shaneen duraana gara tokko qofatti itti hafte akkamiin Guujitti babal'atte. Akkamiin Shawaa Lixaatti babal'atte. Shawaa Bahaatti babal'atte. Akkamiin Asaboo keessatti ajjechaan deemaa jirti. Lolli deemaa jira. Arra informationa tokkoon qabnaa jechuudha. Ragaadhaaf ammaas hunda isaaniitiif teekistiidhaan, waatsaappiidhaan, teelegiraamaan, maaliin tanaatu bakka tana jira. Shanee kanaa bakka kanaa jira. Maaltu bakka kana jira. Odeeffannoo takkaan kannaafi turre jechuudha. Faana jirraa malee deebisaan biraan jirtu. Qaamaan itti himne. Barruun itti himne. Wanni nuti godhin jirtu jechuudha. Hanga amma ummanni nageenya dhabee lolli deemu humni addaa kun bar ijoollee qeerooti. Duuti isaanii nu laaleessa. Poolisni bar ijoollee Oromooti. Duuti isaanii nu laaleessa. Maaf ajjeefaman isaan kun guyyarraa guyyatti?
maaf shaneen akkanatti magaalaa keessa babal'atti nageenyi oromiyaa yaachisaa keessa jiraami hay namni kafadhe meeshaa gurguddoo girnoof baazuqaa meeshaan ga xayyaaraan dha'u taatu qabatee gaara keessa seenee jiraami tawallaa dirree dhawaatti dhiyoota na taate hunda quba qabdanii jechuudha. Sanifu warsha shane bobaa jala qabattee hoomishte hidhachiiftee daandii garsiiftee miliisitee gaara hunda keessatti akka wal hortu taasisu jiruutu mataa keessa jira jechuudha. Yoo mataan hin jallatin miilli hin jallatu. Manni abba fakkaata. Manni abba fakkaata. Tun ijoollee dhiyoota nageenya irrattii fi tika irrattii fi maal irratti muuddamte ilaallatu. Ilaallatu ijoollee nama godina irraa shanee ariyaa baatee dhuftee asitti muuddamte tana ilaallatu ijoollee. Ijoollee amma dhiyoota nageenya irratti muuddamte tika irratti muuddamte kun ilaallatu ifiifuu adeemsuma naannooti wajjinuu wal baruudhaaf ifiifuu yeroo irraa fudhate isaan. No abbaa qaba. Bahu qaba abbaa san eenyu ka horsiisu jiru eenyu ka snaayiparartiidhu jiru eenyu ka girnoofittiidhu jiru akkamiin girnoof seenu jiraaf akkamiin baazuqaan seenu jiraaf akkamiin ijoolleen tun meeshaa waraanaa gurguddaa kana qabattee ummata ittiin araraasaa gudeedaa saamaa dibicha qalachaa gaara keessatti sossoohu jirti maaltu waan kana horsiisu jira warshaan shanee hoomishu jiru mataa jiraa jechuudha. Matarra jira. Yaa oduun takka takkaas numa turte gaafa abiyyi karaa dirreedhaa lolaa kute san uniformii lolaa kaayyattanii maaliif isinis seentanii shaneen dhayina hay abiyyuu juntaa balleessuudhaaf gandara kute isin uffata waraanaa uffattanii maaliif naannoo oromiyaa keessaa shanee dha'uudhaaf hoggansa hundaa wajjin seenina. Hay yoo dhugaa antummaan nama antummaa saba kana akka shaneen tun akkanatti ummatan dararsine akka nageenyi ummataa kun hin boorooyne akka nageenyi ummataa kun hin bocolomne godhuun niyaanii fi fadhiin ka jirtu taate maaf hin godhu fadhiisaniitu hin jirre jechuudha. Maaltu jira bishaan malaan waadanii beeka fayyaaleensi dubbiin hin galleef guutuudha. Ilaa arraa daandii jennerraa takkaa meeneen beeynu injifachaas geenya wakuma hin injifannetti hin kaanu nuti. Waan hin injifanne rabbilleen itti nun kaasu nulleen itti hin kaanu. Hanga arraa eega wal barree fi asittu tatti kaane injifannee hunda si as hin geenye. Tanaas akkasuma inshaa Allah ni injifanne. Sodaa takka malee shakkii takka hin qabuun. Akka abbaan itti gaafatamu itti hidhamuu taa'u. Seeraaf itti dhiyaachuu taa'u. Akka taambiraan laayineetti mana hidhaa seenuu taa'u. An shakkii takka hin qabu tanarratti. Shakkii takka. Maaliif dubbiin laalee harkaa jechuudha. Juwaar Mahaammadiin karaan ati irra deemtu kun qaallittii si geesseeti abdiilee wajjin kaartaa si taphachiisaa taa'ii gurbaa jeen itti ka'aa ture jechuudha. Kunoo achi jira. Warri gaafas isa deeggaraa ture arra isaa achiin agadhiisaaf iyyuu jira. Osoo nu wajjin itti ka'anii gurbaan kun ni dhaabbataa jechuu gaafas. Warri imma fuula bitachuuf hoogganarraa takkaayis waa barbaadaaf fuulaaf isaanii wajjin boru arkuuf teessan. Bi'iznillaahi ta'ala maaliif dhuga qabannee yaa'u jirra. Haqa qabannee yaa'u jirra. Takka maqaballeessan barbaanne. Eenyu balleessina kunis qaama keenyaa katti dubbachuu jirru kunis qaama keenyaa bal. Hoggansa keenya. Isaan nurra beeytan moo isaan nurra beeytan. Isaanin nurra isin beekamoo nuufi isaanin wal beekami. Hay. Saniifu
shaneen akkana guutuu oromiyaa keessatti bakka duraan seenteen beeyne hunda seentee babal'achuun caasaan isii mataa keessa jiraachuudha nama agarsiisaa jechuudha. Nama ija halaalatti qabuuf nama ijji isaa halaala waa gartuuf ijji ta'ee yoo halaala waa sin garre kamuu taan firraa guuran oromootu je yoo halaala waa arkuu dandeessi siif galaa jechuudha. Mataan sirrooyinaan qaamni ni sirraa. Manni abba fakkaata. Arra hoomishni shaneedha. Saamichi shaneedha. Gidiraan shaneedha. Bakka hunda wal gahaa jirti jechuudha. Hanga poolisni federaalaa ajjeefamee gubamuu gaameemi. Dheengaddaa chaantu guyyaa 4 dura moo 5 dura. Ni beeynaa bara. Hogguu dhugaa ummataa kanaaf akkana gabbaanee dubbannu barnuti. Yoo tanaan aarsaan feete dhuftellee haqaaf falmuu jirraa nuuf jihaada haqaaf falmuu jirraa nuuf shahiideedha jechuudhaaf itti seenneetti jirraa baran. Sodaa malee haqa ummata kiyyaatiif hin falmuu jira. Rabbiitu jaa kitaaba isaa keessatti. Roorroo ummata kiyyarra deemuu jirtuuf hin falmuu jira. Rabbiitu jaa. Hattuu ummata kiyya saamu jirtuun dhoorku jira. Rabbiitu jaa. Injifachuun keenya boodan jirtu jechuudha. Laa shakka fi xiqquma takka hin shakkin arkuuf jiraata. Akkitti mashaneen akkanatti meeshaa gurguddaa kana guurrattee hidhattee ganda dur keessan deemne hunda keessatti deemu jirtu. Maal godhu jira hoggansi? Nageenyummataa kun isan laaleessu irraan dubbatu. Yaa silaawota abbaa gadaa karrayyuu dhageessan dhugaan sanuma. Nuti waan namni hin qabne namaan hin jedhu shaneen akkana jibbutana waan isin hin godhin namni shanee na dura itti falmuu eegale yoo komaandar Naziira Jinuuraatii fi Mustafaadhaa fi Sheekka Abbuttaatii fi ijoollee kana wajji qabsaawaa turre tokko hin jiru jechuudha. Tokko waan isin taate dhukasii garreeti ilaa gaditti isii garree waan deemtuuf akkatti deemtu waan isin gootu kaayoo isii dhokataa mul'ata isii dhokataa sirriitti adda beeyneeti irra qabsoofnee badu qabdi jennee bitintin goonee turre jechuudha. Eenyu hamma deebisee maqaalu jiru hanguma nuti paarlaamatti biraa kunnetti eenyu kana babal'isu jiru eenyu ka hidhachiisu jiru eenyu ka waan kana godhu jiru mataa keessa jira jechuudha. Kanaaf naasuun qabu gara biraatiin inumaa tanuti oduun biraat ta konfarmuu nuti hin godhatini qorannaarra jirtu ta biraa shaneen gareen shaneedhaa shaneen finfinnee seenuudhaaf kiloomeetira 20 hafeefi guyya lama keessatti seenti ja'anii warri shanee leellisu biyya alaatirraa ololli isaan oofaa turan shanee finfinnee galchuudhaaf shaakalliin hin godhamin hin jiru. Altachaalam hin jiru. Abiyyi juuntaan dhawajee achi kute asiin shanee ol naquudhaaf karoorri ture. Abbaa dirree kanneef qabdi. Abbaa bakkatti leenjisan godheef qabdi. Abbaa oguu isaan eebbifamanitti dhiisee qabdi. Abbaa hidhachiisee qabdi. Abbaa laayinatti himee bobbaasu jiru qabdi wanti. Hai. Tunuddii osoo garuu eenyuuf qabsoofne ree? Eenyuuf qabsoofne? Hai. Mana kiyya kana keessa naannoo tiyya keessatti shaneen bakka jirtu qonnaan jiraataan keenya ummanni keenya telefoonaan sitti maami aboomi fuula haree garre jee eenyu ka ummanni himu kana ka hujii irratti jijjiiree faana bu'ee dhabamsiisuu dide. Hai. Saniifuu abbootiin san itti gaafatamummaa fudhachuu qaban akkanaan itti fufamuun hin ta'u jechuudha. Hin ta'u. Hin ta'u. Shoorar keessaa hidhachiisuun shoorar keessaa dirreetti leenjisatu itti leenji'u godhuudhaan isaaf shoorar keessaa nafaqaa godhuudhaan isaaf shoorar keessaa hidhannoo snaayiparaa fi maali nafne hunda
tooftaan hidhachiisuudhaan shoorar keessa daandiin irra deemu isaa mijjeessuudhaan akka as keessa wal horan wanni godhaniif muumichi ministeeraa dubbii nageenyaa irratti fokus godhee taattummaa isaanii tanaaf yeroo akka dhabu taasisuuf. Innichi irratti waxxaramee jira isaan asii hattummaa tana itti sharafuuf. Saniifuu tana gabbaanee himnaan hattummaanis ni dhaabbatti. Tarkaanfiin shan irra ni dhufti. Abbaa waan kana godhu jiru tarkaanfiin irra fudhamti jechuudha. Haqaa fi dhugaadhaan. Cubbuu fi soobaan osoo hin ta'in. Kaqabsoofneef tanumaaf. Tanumaaf. Sababni ijoolleen poolisaa humni addaa yoo amma Finfinnee irraa kaatanii hanga Jijjiga dheeyxanitti keellaa heddumina ajab jetta. Fittashaan akkas. Namni kun gabbu'ee fattashama. Hai. Ka fittashaan akkas jiru. Namni harka qullaallee makiinaa keessatti haa dabru. Meeshaan eessaan dabru jirtiif. Eessaan dhufu jirtiif. Eessaan hidhachiisu jiran. Roorroodhaa jechuudha. Tun niyaa shanee mootummaa Finfinnee galchuudhaatu karoorri karoorfamee hojjetamaa akka ture quba qabnaa jechuudha. Quba qabna. Fadhiin fonqolcha tokko tokkootis akka jiraataa tures ni beeyna. Ni beeyna. Ni beeyna tanaas. Ni beeyna. Saniifuu obboleeyyan kiyya addunyaarra jirtan hundinuu akkuma irraa ifuje badhaadhinni injifataadha. Injifateera. Dhugaaf qabsoo hin hoggu jennu dhugaan tanuma. Halee warra cubbuurra qabsooyne arraas warra cubbuurra wanni hin qabsoofneef hin jiru. Wajji jirra jenne paartii takka keessa waliin jirra jenne wanni walirra diddibnu hin jiru. Qabsoon teenya faayidaa ummataa eeysisuudha. Ummanni keenya badhaadhinaa fi muumicha ministeeraa keenya jaalatee jira. Amanee jira. Sagantaa fi mul'atasii itti amanee jira. Halkanii guyyaa taqabuu fi tahore takka muumicha ministeeraa keenyaa fi mootummaa teenya irraan qusan. Tunuunti hanga haati ilmoo deeyse eebbistee erguutti. Hanga abbaan ilmaan dhiisee jaartii dhiisee deemutti milishaaleen teenya. Kun hundi wanni godhameef nama tokko lama sadii tujjaaroomsuufi miti. Uummatarraa jiruu jijjiiruufi malee hoggansa lakkoo isaan lakkaawaman jijjiiruufi miti. So hoggansa hoggu jennu hoggansa hundan baanu. Tana sirri jala sararaa hubadhaa. Hoggansa tokko lama sadii sambiran kutan. Yoo kutanis caasaan isaanii bakka biraa jirata. Ha bakka biraa jiru ni beeyna. Tun rakkoon deemaa jirtu tun. Yoo asirratti dhaabbachuu baatte. Ummanni gungumaa jira. Ummanni anaanalaa jira. Ummanni booyaa jira. Ummanni nu himachaa jira. Ummataaf dubbachuun nurra dirqama. Osoo ummanni nutti himachuu baateewu. Osoo ummanni nu booyuu baateewu. Wallahi al-azimul karim rabbii fuula isaa gaafa qiyaamaa dhaabbadhuttiin kakadhaa dubbachuu irraa wanniif booda na deebisuun jirtu jechuudha. Nan dubbadha. Tanaafiin jiruu qananii dhiisee achi dhuuf leeccalloo saba kiyyaatiif. Tanaafiin asitti osoo ajjeechaan barbaadamnu qabsoo godhaa jira. Nama tujjaaroomsuufi miti saba bilisoomsuufi malee. Yoo naggaadeen tiyya simintoo irraa boocha ta Oromoodha. Yoo warri Booranaa fi Guujiidhaa horii isaanii irraa beeyladaa isaanii irraa booyan. Yoo shaakkisoon warqii isii irraa boochu. Yoo daldaltoonni fi oomishtoonni jimaadhaa naggada jimaa irraa booyan. Sibiila irraa booyan. Sukkara irraa booyan. Hai. Yoo ijoolleen barattee hojii qabdu. Talaayisansii konistirakshinaa garagaraa qabdu. Carraa hojii dhablummaatti dhoorkamanii dhiibbamanii
akka kontiraataan arganne godhanii caasaa ifii qofaaf kannanii taphaa ala ijoollee godhuudhaan kanatti itti fuftu taate mufiin gungumiin manayyuutun gandayyuu gabbaateeti ta gandayyuu aanaa hunda gabbaate ta aanaa hunda godina hunda gabbaate oromiyaa raasuu teessi wayyaanee wanni nyaadhamteen siyaasaatti dhiistee hattummatti seenteeti qabsoon aarsaan akka jirtu taate ta isaan dagde hattummaadha hattummaatu dagde ummata hoggansa jennu kanaas hadagaa jirumma hattummaadha kun hatattamaan sirraa'uu qaba rakkooleen saamichaa tabiraa ni jirti takkuma tamaayyiitti isinii dabaluuf zaata kaoliin haasa'ee sanii ol haasa'uun barbaadu ture paartii 2 fi paartii 3nis ni jirti bi'iznillaahi ta'ala ammoo takkitti maayyiitan meeshaa waraanaa ummataaf isin hidhachiifna leenjitanii hidhannoo hidhattan alarraa isinii binna ja'amanii kumni 45 haga kuma 45tti irraa guuramee waliigala akka oromiyaatti maallaqni miliyoona 600 gahu guuramee achi buutee miila bakare qawwee isaanii harkanne hidhannoo isaanii maallaqni isaanii nafne maaluma hattummaan akkanatti jabaafte tun maaluma ummata akkana gidiraa agarsiisuun tun sagantaa paartii badhaadhinaatii miti ifaajee paartii badhaadhinaatii miti heeraa fi seera paartii badhaadhinaatu cabe heeraa fi seera mootummaatu cabe hatattamaan diddibaan dhaabbatte mootummaan ibsa ejjennoo baasuu dhaabuu qaba ummanni isin koofla ifin taajabina ibsa ejjennoo ummanni oromoodhaa dhaabota garagaraa irraa quufee dhiisee jira dhaabuma oromoo kajaamu hundarraa ibsa ejjennoo quufee ummanni dhiisee jira kiniina ibsa ejjennootiin qaamni rafu tokkolleen hin jiru task force ijaaruun bareeda hamtuu miti akka tijaarame sirrii miti qaamni federaalaa raatee kan muumicha ministeeraatiin hoogganamu kan qaama federaalaa qulqulluu qabu kan neetworkii isaanii ta federaalaa keessa jirtu hin haammanne ijaaramee mataarraa gad eegalamee qulqulleessuun qorachuun fi tarkaanfii sirnaa fi sirreessaa fudhachuun murteessaadha jechuudha. Kana uummanni ka barbaadu. Malee qaama oguu dhiqatan guutuma dhiqatan. Xuriin asumaa ganna jirti mormumaa ganna jirtiin hin jirtu. Qaama oguu dhiqatan guutuma dhiqatan. Saniifuu hatattaman rakkoolee jirtu tan hunda uummanni keenya beekuu qaba, dhagahuu qaba. Warri nuti booyaa turtan, warri nuti machaa turtan, sagalee isinii ta'urraa, dhugaa teessan dubbachuurraa if boodan deebiin nutis gama keenyaatiin mirkaneeffannee jirra. Qaamota waan kana keessa jiru hundaa'u kabajaa fi ulfina ummataatiif jecha gadi baanee akkana saaxiluun nutti dirqiidha. Fuulli namnarraa barbaannu tokko hin jiru. Kan ushururuu jennu tokko hin jiru. Ha qabsoofne ummata keenyaaf, ha qabsaawaa turrees ummata keenyaaf, kan namoota jaalannu hedduu wajjin wal dhabaa turreefis ummata keenya, ummanni keenya hogguu saamamuu fi hogguunii fi gowwoomfamee wayyaanee daran qoqoramu naasuu malee callisneetti ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma warra biraa komannetti, akkuma warra biraa saaxilletti, akkuma warra biraa irraa qabsoofnetti asittis ni qabsoofne,
Asiis ni saaxilla ni sirreessinaa jechuudha. Tanaafif boodan jennu sodaa takkaas hin qabnu. Tanaan ja'a har'aaf daqiiqaan hedduu deemee jira. Qophii itti aantu qophii saaxiluu kutaa lammeeffaa irratti waan biraa taahatamaa jirtu akkamitti taahatamaa akka jirtu akkuma har'aatti isiniif saaxiluu ittiin fufa hanga wanni kun furmaata argatutti if booda deebuun hin jiru. Hogguu waan kanarraa haasoon obboleeyyan keenya kanurraa wareegaman yaadachuu qabna. Qabsoolee hadhooytuu keessa dabarre yaadachuu qabna. Jiruu fi jireenya uummanni keenya ammallee keessa jiru yaadachuu qabna. Ka jijjiiruu barbaannu jiruu fi jireenya uummataati malee jiruu fi jireenya nama dhuunfaatii miti. Jiruu fi jireenya hoggansootaati miti. Kan jijjiiruu barbaannu jiruu fi jireenya uummata keenyaati. Abbaa biyyaa, abbaa badhaadhinaa. Silaa uummanni paartii badhaadhinaa fi muummicha ministeeraa filachuu baate sokondi takkatti daaraan godha. Filateeti. Eega uummanni paartiidhaa fi mootummaa keenya filate mootummaan muummicha ministeera keenyaatiin hogganamtuu fi paartiin badhaadhinaatis uummataa fi hattuu idduudhaa filachuun yeroon amma. Yeroon amma. Asitti adda baatii jechuudha. Irraan deebi'atan. Uummanni keenya